yeroo baay'ee maashaan kun dhukkuba dabalataan yeroo sochii qaamaa fa'aa hojjedhu lafeen keessa dhukkubbiin natti dhaga'ama. Maali laata kan jedhuuni ispeeshaalii qorannoo yeroo dhiyootti maas ba'e tokko laalee parsantii 100 keessaa parsantii 60 ol namoota magaalaa Finfinnee jiraatan keessaa hedduun isaanii rakkoo hir'ina vaayitaamin D yookiin immoo vaayitaamin D deficiency qabu jechuu qorannoo kana gaafa dhagee yeroo baay'ee hakiimni nama yaala malee ofiisaa immoo dagata waan ta'eef tarii hir'ina vaayitaamin D qabaachuu hin danda'a laatanis jedhee gara kilinika yaaduun deemee qorannoon godhe maal fakkaata kan jedhu walii ilaallee adeemnu. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya riizaaltiin kun maal akka ta'e dhumarratti isinitti himaa waa malee waan kana hin kaafne keessumattuu yeroo ammaa kana wantoota dagataman keessaa inni guddaan kan biyya keenyaa qofa miti namoota keessumaa biyya diilallaa jiraatan illee dabalatee rakkoo kanaaf namoonni hedduun saaxilamaa jiru. Rakkoon kunis maalla rakkoo hir'ina vaayitaamin D jechuudha. Maashaan keessanii isin dhukkuba taanaan dadhabbii miira dadhabbii isinitti dhaga'ama taanaan yeroo sochii qaama gootan lafeen isin dhukkuba yoo ta'e mudiin keessan takka dibbirtii yookiin immoo mukuu isinitti naqa yoo ta'e isin dadhabsiisa yoo ta'e isin dabbaroo ta'e probably rakkoon kun rakkoo hir'ina vaayitaamin D ta'uu mala. Hir'ina vaayitaamin D dhaaf akka saaxilamnu kan godhu maalidha? Mallattoowwan isaa immoo akkamitti adda baasanii baruu dandeenya kan jedhu turtii yeroo gabaabaa goonutti nu waliin turaa isiniin jenna. Kun YouTube keessan mana keessan tiisanii odeeffannoo fayyaa kan itti argattan YouTube Dr. Naafii Argeetu officialidha. Odeeffannoo fayyaa bilisaan mana keessan teessanii subscribe gochuu qofaan kan ittiin argattidha. Namoonni maamila hin taane yoo jiraattan ammallee subscribe gochuudhaan maamila ta'a. Gatii kaardii tokko malee odeeffannoo fayyaa bilisaan argadhaa isiniin jenna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya vaayitaamin D yeroo dhamu tarii waan salphaa kun ilaaluu dandeenya. Baay'een keessan baayoloojii irrattis barattaniitu vaayitaamin D maal akka ta'es beekuu dandeessu. Vaayitaamin D faayidaa gurguddaa qaama keenyaatiif qaba. Keessumattuu jalqaba irratti jabina lafee keenyaatiif faayidaa guddaa qaba. Jabina maashaa keenya yookiin immoo fayyaa maashaa keenyaatiif illee lafeen keenya akka jabaatu jalqaba irratti lafeen keenya jabina akka qabaatu gochuu keessatti salphaatti akka hin cabne akkasumas immoo egaa yeroo lafeen keenya ulfaatina garaagaraa ulfaatinni keenya hammam yoo ol ka'e illee dabalataan wantoota garaagaraa yoo baanne illee jabaatee badhaabata akkasumas immoo tabbarraa yoo gadi kufne illee lafeen keenya jabaadha lafee jabaa qabaannaan waan tokko ta'uun hin jiru. Egaa jabina lafee keenya keessatti gahee guddaa hin qabaata. Egaa dabalataan vaayitaamin D madiinummaa qaama keenyaa yookiin immoo dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuu qaama keenyaa dabaluu keessatti illee gahee guddaa hin qabaata. Jabinaa fi fayyaa maashaa keenyaatiif akkasumas immoo sirna narvii keenyaatiif illee gahee guddaa hin qabaata jechuudha. Akkuma jalqaba irratti isinitti himuudhaaf yaale vaayitaamin D jabina lafee keenyaatii keessatti qooda guddaa qabaata isinitti himeera. Waa'ee lafee yeroo kamnu waa jaalannee miti. Baay'inaan vaayitaamin D deficiency kan jedhu baay'een keessan kan beektanii daa'ima miilli isaa hokkoo fakkaatu yookiin immoo akkuma beekamu lafeen daa'immanii laaffachuu kana fa'aadha kan fuula keessan duratti dhufu garuu ga'eessota irratti yookiin namoota gurguddaa irratti mallattoo akkamii agarsiisa kan jedhu baay'inaan namni baay'een hin hubatu yookiin immoo waa'ee riikeetii qofa kan beeku jechuudha. Egaa akkuma isinitti himuudhaaf yaale lafeen keenya kaalsheemii barbaada. Kaalsheemiin jabina lafee keenyaatiif murteessaa wanta ta'an keessaa tokko kaalsheemiidha. Faayidaan vaayitaamin D immoo maalidha? Akkamitti lafee keenya wajjin wal qabata yoo jenne egaa akkuma beekamu nyaata nuti nyaannu keessaan wantoota garaagaraa irraa keessaan nyaata nyaannuu fi dhugaatii dhugnu keessaan kaalsiyeemii ni arganna jechuudha. Kaalsiyeemii nuti karaa nyaataaf karaa dhugaatii dhugnu kuni marrummaan qallaa keessaa xuuxamee akka inni gara dhiiga keenyatti dabalamee gara lafee deemu kan godhu keessaa tokko inni guddaan vaayitaamin D jechuudha. Kanaaf vaayitaamin D xuuxamuu fosforasiif kaalsiyeemii qaama keenya keessatti bu'aa guddaa qabaata jechuudha. Nyaata nyaannu keessaa yookiin immoo dhugaatii dhugnu keessaa kaalsiyeemiin vaayitaamin D dhaan baatamee gara maalii deema jechuudha dhiigatti dabalamee gara lafee keenyaa deema jechuudha. Akkuma jalqaba isin irratti himuudhaaf yaale immoo kaalsiyeemiin jabina lafee keenyaaf jabina ilkaan keenya keetiif gahee guddaa taphata jechuudha. Egaa vaayitaamin D wantoota garaagaraa irraa argachuu dandeenya. Soorsiin vaayitaamin D baay'een namoota kan beekan tokko ifa aduudha. Egaa ifa aduu irraati vaayitaamin D indirectly arganna. Ifni aduu yookiin immoo UV light kan jennu yookiin immoo yeroo inni gogaa keenya jalatti kan argaman keemikaalota vaayitaamin D oomishuudhaaf fayyadaman kanneen activate gochuudhaani sadarkaa keemikaalaa garaagaraa keessa darbuudhaani vaayitaamin D akka argannu godha jechuudha. Gogaa keenya aduun directly yeroo argannu jechuudha. Yeroo baay'ee waa'ee kana daa'imman ijoollee qabdan namoonni ijoollee xixiqqaa qabdan daa'ima keessan yeroo aduutti baaftan directly aduu akka argatu yookiin immoo dibatatu hin dibin
Maskootii keessaa osoo hin taane daayireektii akka argatu gochuun barbaachisaadha. Dabalataan illee ga'eessotaaf illee vaayitaamin D nuti illee gogaa keenya jalaatiin ni arganna jechuudha. Kanaaf soorsiin guddaan vaayitaamin D argannu tokko isadha. Dabalataan immoo nyaata keessaa fakkeenyaaf aannanii fi itittuu ta'uu danda'a. Fortified kan ta'an fortified milk kan jennu yeroo baay'ee aannan yoo laaltanii suuparmaarketii garaagaraa keessatti baay'een isaanii fortified ta'anii dhiyaatu. Fortified jechuun maal jechuudha? Ammi vaayitaamin D aannan keessa jiru gadi bu'aa waan ta'eef warshaa keessatti yookiin immoo keemikaala itti dabalama vaayitaamin D dabalamee dhufa jechuudha. Yeroo baay'ee siiriyaal kan jennu amma siiriyaalii garaagaraas ta'uu danda'a. Siiriyaaliin yookiin immoo aannan nuti fayyadamnu aannan horii dabalataan aannan nuti haadhaallee vaayitaamin D gahaa hin qabu jechuudha. Kanaaf maal ta'a? Yeroo baay'ee aannan keessatti yookiin immoo suuparmaarketii garaagaraatti yeroo dhufanii warshaa galanii yeroo ba'anitti fortified ta'anii kan ba'an. Fortified milk kan ta'e yookiin immoo siiriyaali fortified ta'e fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Dabalataan immoo qurxummiiwwan faatti of keessaa qaban salmanii fa'aa ta'uu danda'a. Sardiinii fa'aa. Sardiinii baay'een keessan beektu akkuma argaa jirtan salmanii, sardiinii kunniin wantoota vaayitaamin D badhaadhan keessaas tokko jechuudha. Egaa gabaabsuudhaaf namni tokko hir'ina vaayitaamin D yoo qabaate, vaayitaamin D hir'ina yoo qabaate mallattoo akkamii agarsiisuu danda'a? Keessattuu ga'eessota irratti gara ga'eessotaatti sun deemiin jalqaba. Daa'imman irratti mallattoo akkamii mul'ata kan jechuudhaaf yeroo baay'ee daa'imman dafanii deemuu dadhabu yookiin immoo ka'uu dadhabuu fa'aa ta'uu danda'a daa'imuu dadhabuu fa'aa lafeen isaanii vaayitaamin D gahaan argatan jechuun kaalsiyeemiin gara lafee isaanii deemu gadi bu'aadha jechuudha. Yeroo kanatti maal ta'a lafeen isaanii lallaafaa waan ta'eef jabina waan hin qabneef yoo argitan akkuma suuraa irraa argaa jirtanii lafeen guddachaa deema. Lafeen daa'imman yeroo guddachaa deemutti dalgadha akka kanaatti jechuudha bal'ataa. Namoota daa'imman akkasii namoota akkasii baay'een keessan argitaniitu jedhee yaada. Board leg jedhama kuni mallattoo hir'ina vaayitaamin D keessaas tokko waan ta'eef lafeen isaanii waan guddachaa deemu lafeen daa'immanii waan guddachaa deemuu fi akka ga'eessotaa miti. Fakkeenyaaf kan keenya yoo ta'e maal ta'a jennu daa'imman irratti yoo ta'e lafeen isaanii waan guddataa deemuuf akka inni bal'ataa deema jechuudha board leg ta'a jechuudha. Ga'eessota irratti garuu lafeen guddinni lafee waan dhaabbatuu fi lafeen sun haphachaa deemee tokkoffaa salphaatti akka inni cabu gochuu danda'a. Lafeen suni cabuu danda'a. Lafeen namaa kan cabu sababa dhahicha garaagaraatiin yookiin balaa garaagaraatiin qofa miti. Sababoota garaagaraan kan ka'e cabuu danda'a jechuudha. Kanaaf sababa kanarraan kan ka'e lafeen haphachuudhaan dafee akka inni cabu gochuu. Namni tokko salphaatti yoo kufe lafeen isaa salphaatti akka cabu gochuu danda'a jechuudha. Kun ga'eessota irratti mallattoo mul'atan keessaatti isa tokko vaayitaamin D jechuudha. Egaa ga'eessota irratti immoo mallattoo akkamii qaba kan jedhuu fi dabalataan dadhabbiin namatti dhagahamu. Maashaan nama dhukkubu, maashaan nama dadhabu xiqqoo deemanii dadhabuu ta'uu danda'a. Maashaan fa'aa dhukkubbiiwwan maashaa keenya. Yookiin immoo xuuncaa kan jennu dhukkubbiin nutti dhagahamuu danda'a. Lafeen xiqqoo yeroo ispoortii hojjettanii yeroo fiigdanis dhukkubuu danda'a. Kan biraan immoo dipireeshinii, dibbirtii, jijjiirama amalaa yookiin muudii namaa jeeqamu, bakka nama gammachiisuu dadhabuu, na dabbaree namni baay'een bakka har'a guyyaa guutuu na dabbaraa oole, har'a guyyaa guutuu dabbaramaan oole, har'a guyyaa guutuu dabbaramaan oole namni baay'een jechuudha. Kana jechuun dibbirtii kan fidu vaayitaamin D deficiency qofa jechaan jiru. Garuu wantoonni kunniin wantoota kanaaf nama saaxiluu danda'an keessaas tokko waan ta'eef. Kanaafi hir'ina vaayitaamin D yoo jiraate mallattoowwan amma isinitti hime dadhabbii kana dhukkubbii maashaa dhukkubbii lafeen salphaatti cabaaf saaxilamuun kunniin mallattoo isaati jechuudha. Egaa vaayitaamin D deficiency'n haala kamiin nama mudate jechuudha yoo jenne yookiin immoo hir'inni vaayitaamin D sababa maalirraan kan ka'e namatti dhufa. Tokkoffaa nyaata vaayitaamin D gahaa hin qaban nyaachuudha. Yookiin immoo nyaata vaayitaamin D badhaadhe nyaachuu dhiisuudha. Yoo nyaachuu dhiisne hir'ina isaas saaxilamuu dandeenya. Rakkoo xuuxamuu kaalsiyeemii yookiin immoo sababa rakkoo mar'ummaanirraan kan ka'e ta'uu danda'a. Rakkoo garaagaraadhaan kan ka'e kaalsiyeemii nuti nyaata keessaa argannu xuuxamuu yeroo dhabu ta'uu danda'a. Dabalataan immoo harma haadhaa qofa hoosisuun immoo yeroo baay'ee daa'imman harma haadhaa qofa hoosisuun baatii ja'a boodas hanga baatii ja'aatti harma haadhaa hoosisuun baay'ee gahaadha. Harma haadhaa pilaas ifa aduu jechuudha. Dabalataan immoo foormulaawwan garaagaraa jiraachuu danda'u. Garuu daa'immaniif nyaata dabalataa vaayitaamin D badhaadhe kennuuf yookiin immoo vaayitaamin D dirooppiin illee hin kennama jechuudha. Dhumarratti maal gochuu akka qabdan namoonni bakka ifni aduun jira ispeeshaalii yeroo gannaa jirtan daa'imman keessaniif immoo maal gochuu akka qabdan hin haasofna jechuudha dhumarratti. Kan biraan immoo egaa qorichoonni garaagaraa fakkeenyaaf qorichoonni epilepsiidhaaf kennaman gaggabduudhaaf kennaman ta'uu danda'a kanneen akka feenobaarbitaal ta'uu danda'a yookiin immoo qorichoota kan biraa kanneen akka rifaampiin jedhamanii amma vaayitaamin D hir'isuu danda'u qaama keessaa hir'isuu danda'u. Kunillee maaliif nama saaxiluu danda'a jechuudha. Kunillee rakkoo vaayitaamin D deficiencyidhaan nama saaxiluu danda'a jechuudha. Namoota gogaan isaanii baay'ee gurraacha ta'es immoo yeroo baay'ee rakkoo kanaatiif saaxilamuu danda'u. Gabaabadhumatti vaayitaamin D sababoota kanarraan kan ka'e namatti dhufuu danda'a jechuudha.
Kanaaf waan isin gorsu yoo jiraate kottaati ilaalama vaayitaamin D qorannoo vaayitaamin D kilinika yaaduu nutti jalqabnee jirra. Namoonni dhuftanii ilaalamuu barbaadan qorannoo vaayitaamin D gootanii qorannoo sabooddee yaalii argachuu dandeessu. Vaayitaamin D ni kennama jechuudha. Anis akkuma isinitti himee qoratameen ture vaayitaamin D ko xiqqoo gadi bu'eera. Kanaaf vaayitaamin D supplementii fudhachuun qaba faarmaasii irraa fudhachuun qaba. Jabina lafee kooti jabina maashaa kootiif illee na gargaara waan ta'eef jechuudha. Keessumaa daa'immaniif immoo aduutti hin baastan yookiin bakka aduun hin jirre jirtu yoo ta'e vaayitaamin D diroopiin hin kennama daa'immaniif kan kennamu jira waan ta'eef daa'immaniif guyyaatti kennuun baay'ee gaariidha. Doozii isaatiin ajjastee hin kennama. Dabalataan immoo namoonni hir'ina vaayitaamin D qabdan qoratamtanii ilaalamtanii vaayitaamin D qabdan vaayitaamin D faarmaasiiwwan garaagaraa irratti hin kennamu waan ta'eef fudhachuu dandeessu ajaja ogeessa fayyaatiin jechuudha. Kanaaf kottaati vaayitaamin D akkasumas immoo meedikaal cheekaappii kan biraa qorannoo garaagaraa gochuu barbaadan kilinika haaraa oduu gammachiisaa isinii qabadeen dhufee jira. Kilinika haaraa yaadoon kilinik jedhamu magaalaa Finfinneetti laaboraatoorii guutuudhaaf altiraasaawundii waliin magaalaa Finfinnee naannoo daraartuu addabaabayitti argamna. Namoonni bilbiltanii beellama qabatanii dhufuu barbaadan yoo jiraattan immoo lakkoofsi bilbilaa 9910 akkasumas immoo Google Map irratti akkuma argitanii Dr. Naafiyaa yaadoon kilinik jettanii yoo search gootanii direct balbala irratti dhufee isin buusuu danda'a. Namoonni konkolaataa qabatanii dhuftanii immoo jechuudha. Gabaabadhumatti waa'ee vaayitaamin D ilaalchisee wanta dubbachuu barbaadu kana fakkaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti na waliin turtanii waan hordoftaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Fayyaan dhabina.